معارج ولبهنسات يجودا معارج يجون قدرة أولبو ملايكو تاقرتي في توران توني بسم الله الرحمن الرحيم جنة دبفنا تعالى يجون نقافة يقيني قدت سائلون قدتان تقوني قدت بعذاب واقع عذاب أركمات يسان قدت يجودا عذاب رفوتا وسان واقع يجون عذاب غنا فول در أركمو آخرت قبوتا وسان يجودا مو الدنيا مرتو قفول در غنا رفوتا وسان إفدر قدت يجودا إني قن أين يديرو ما نادر بن الحارث جان أبو جهل ورجوس جرا مال جدران يروتم أكنا جي قدت ميديرو إني أدب قدتونيسا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك جيجان قرآن نقول رغاسي برابو ايوتاي فامطر علينا يجو يا رب نورت روبسي إجارة يجون تغا من السماء فميران الروبسي يو رغاتي نتو رغام بربانو يجورا أويتنا يجو يوخينو تقوتو بعذاب أليم عذاب لا ليس سني يا رب نكوت أكسين رغاتا وسا أبينو يجورا إلا يو رغاتي نقول رغامتي يو رغاتي dhagaasa miinuu roobsi maa ilmummaan jallaan akkana hakkumatti du'aayii godhatuun beeyne ifa baaree jechuudha akkana je'ee kadhatee inni kun eenyu Nadir ibn al-Harith jaanii Qureeshii keessa anaatiitu aalima kajuu jaan deemee addunyaa keessa deemee sheekoo adda addaa funaanee fida jaan Yahudaa bira faa dhaqeeti sheekoo guuree oduu Israa'eliyyaa faa guuree dhufee Qureeshii wali qabatee Qureeshii barsiisa jaan ما كنوا وانيس كنوا قرآن كمحمد نيم بيخا خساقني في خيامي خمت الرجال جيت بك والدرقم سيسا واني ستي سناجم سيسن قبضو كنوا خنمت أجيفت داجاني ديمي فنانا جانما انفورميشن غوري خانا دوفيت تيما إذا سني تيتو خانا جئي إفا باري جيتشودا يوخيو أبو جالي ورجوز جدا ما جري لچوتو شريخ جري لچوتو بكمتاكادو انديري لولا بدري رتي دوتي تاني تاتي Abu Jahl amma karaa ajaja waraanaatiin nama cimaa yoo ta'u karaa immoo information dabarsuutiin karaa oduu funaanuutiin Nadir ibn al-Harith isaan keessatti nama cimaa ture jechuudha namni nama qabee namaan deemuu danda'u jaruma lamaan kana yoo saala saa'ilun jechuun kadhataan tokko ni kadhatee bi'azaabi waaqi' adaba kaafirtootatti arkamuu taa'u san kadhatee jechuudha nabiyyallaahi nuuhi jenneetis fasaruu dandeenyaa jaan nabiyyallaahi nuuhi ummata isaatti azaaba kadhatee jira yooki nabi Muhammad jenneetis fasaruu dandeenyaa jaanuma maaliif jennaan nabi Muhammadis Allahumma anzil alayhim sinina kasini Yusuf aje yaa rabbi hoongee ka gaafa hoongee nabiyyallaahi Yusuf san jara Qureeshii kanatti naabuuti je'ee kadhatee jechuudha saniifuu jara kana hundaani fasaruu dandeeysa lilkaafiriina jechuun adaba kaafirtootatti arkamuu taa'u san waaqe jechuun ka arkamu للكافرين كافر توتي خاركمو تاو جارا مجرور واقع ومخنا الرابطة ليس له دافع خنمني سديبتون جره دافع يجون قدر العبته ديبتو دندو خنجره من الله يجون رب الراخدته جانا مغا يا رب نابوس جي رب مراخدته يوخيو من الله يجون ايوه رب الرا خادب خنا ديبتو دندو خنجره چودا eega rabbiin fide booda rabbii gaditti qajeebisuu danda'u kan hin jirre san zil ma'aarij jechuun rabbiin sunuu isa ma'aarij jechuun samii malaayikaan keessa ol kortu tana katolche jechuudha ma'aarijiin maali malaayikaan dachiirraa gara samiidhaa hoggaa ol baatu wanni sun amma nuu oole jechuudha rabbii samii san uume jechuu yoo zil ma'aarij jechuun isa sadarkaa namatti godhu jechuudha ma'aarijiin ol bahina sadarkaa guddoo adda addaa kan nama godhu isa jechuudha rabbii sadarkaa cimaa namatti godhu danda'u sanirraa kadhatee jechuudha taarujul malaayikatu himela inninu taarujul malaayikatu malaayikaan ni qorti warruuhu jechuun jibriilis ni baha ileehi jechuun gara rabbiitti ol bahuu ta'a fi yoomin jechuun guyyaa kaana ta'e keetti miqdaaruhu hanqi isaa 50,000 sana jechuun waggaa 50 hanqi isaa jechuudha dachii gama gadiitii haatee jechuudha dachii tana torbanii gakutime dachii torbanii gadirraa hanqa arshiitti waggaa 50 nama deemsisaa jaan dachii tanaaf samii jidduun waggaa 500 dachiinis furdinnis waggaa 500 dachii jidduu fi dachii taan jidduunis waggaa 500
akkanuma walirra kaayiti oofi woggaa 14,000 yoo taatumma dachii fixee samii torbanii ol fixuun woggaa 14,000 taatii jeen garuu immoo samii torbanirraa kaaftee oloo hanqarshiitti maasiisi woggaa 37 moo meeqa jaan jaa bakka woggaa 36 walii gala woggaa meeqa jechuun woggaa 50 jechaadha. Hai bakka biraatti immoo fi yoomin kaana miqdaaru 1000 sanatin je woggaa 1,000 woggaa joomee duuba tana maalii himuu deema walitti araarsu jira warra moogaa kana jennu jammiin karaa kanaanis godhame jee fatul qadiir bakka tanarratti baay'ee haasa'imma woggaa 1,000 jechuun asii kaanee dachii fi samii tana jidduun amnaamata 500 jenne samiin nutti gadhaantu sun ammoo furdinisiiti woggaa 500 walirra woggaa keeysimma asii samii lammaffaatti ol ba'uuf woggaa 1,000 fixaa jaan hanqana qofarraa dubbate bakka taanitti immoo jeneraalii distaansii jirtuuti dubbatee jaan yoo fi yoomin kaana miqdaaru 50,000 sanaa jechuun kaafirtootatti dheerinni guyyaa sanii woggaa 50,000 ta'a jechuudha. Muumintootaaf ammoo qixuma woggaa 1,000ti yeroo gabaabaadha jechuudha bakka 50,000 fi 1,000 jidduu waliin laali jechuudha bakka akkasitti ta'a jaaniin yoo bakkuma guyyaa san dirree qiyaamaa tana keessa woggaa dhaabbatan bootaa 50 dhaabbatanii jaan bootaa takkaas woggaa 1,000 bootaa takkaas woggaa 1,000 walirratti woggaa deebifne woggaa 50,000 ta'a ta suuratu sajadaadhaa fi yoomin kaana miqdaaru 1000 sanatiin kajeesun woggaa 1,000 kajeesuni dhaabbata bakka takkaa qofa dubbate jechuudha. Amma laalee dirree qiyaamaa tana keessa Aadam bira ni dhaqan nabiyyallaahi Nuuh bira dhaqan nabiyyoota akkasin lakkaawaa deeman jechuudha. Kana keessa bakki isaan dhaabbatan bakka takka qofaa miti bootaa baay'ee dhaabbatan bootaa 50 yoo jennu waliigalatti bootaa woggaa 50,000 yoo ta'u bakki isaan takka dhaabbatan ammoo woggaa 1,000 akkasiinis walitti araarfamee jira. Abdallaa Abbaas ammoo andubummaan turuu naan galle jiru bakka yoon harka keessaa fudhadheeranaa wayyaa guyyuma woggaa 50,000 dheeratu ka woggaa 1,000 dheeratu jira kanuma rabbiin beeku kan hin beekne jeejanni bakka walumaa galattu feetu an hin beeku wallahu alam jii gara rabbii hirkisii dhiisi feetummoo akkanaas ja'ame ulamaa'onni kanattis kunoo walitti araarsanii jiran jetteetis bira dabruu dandeeysa tuni isumaatu guyyaa jaba guyyaa fuula dura as deemu waan ta'eef quraanni kun hundinaaf galaa jechuunis hin fakkaatu dhuguma wooma ulamaa'onni siin duraa je'e jettaan malee wanni ati arraa guyyaa keessaa baaftee fiidaatu hin jirtu tajarri je'ee waan baay'ee je'e kute jarrini ايوه في يوم كان مقداره 50,000 سنه جبك ربيني فاصبر يجون وبسيتي يا ارجما خيه صبرا جميلا يجون وبصبريدا وبسمه ايوه ركنا كافرتوني سر في دكان رتي وبسي انهم يجون انسان جري كافرتوتا كون يرون وجچون غيا قيامه سني يادن بعيدا يجون فغو تو يادني جمو ونراه يجون نتيسني بينا علمنا يشبكا ونراه جچون نعلمه نتي غيا سني بينا قريبا جچون ديو توساني بينا غيان سن اكوان رافا غوتا كتفكاته چودا يوم تكون السماء غيان سن كنولا يوم تكون السماء غيا سمين تنتاتو كالمهل جچون اكا زيتا دم في فمي جچودا سمين اكا زيتا تبقى زيتا دم في فكاته چودا ملا زيني اودون دم فين دورا والقبته تا eegana moogaa danfe booda wal gadhiisa adda faca'e jechuudha. Samiini akkasitti wal gadhiiftee adda faca'uu ta'eeti watakuunul jibaalu jechuun guyyaa gaarii taatu laa cinqiin jabaachuu keessa kal'iihini jechuun akka suufa dhumee suufni hoggaa dhume walitti deebisanii hodhuun ta'u wal qabachuun ta'u yoo kal'iihini jechuun akka jibriidha jechuudha. Jibrii qaasasamtee walaa yas'alu jechuun hin gaafatu hamiimun jechuun firri hamiiman jechuun waa'ee firaafitti hin gaafatu namuu nafsiidha. يبصرونهم جچون تناول ما اركان جمو والاركانيت مواي ولي ولين غافاتان جچودا الدنيا رتمو اكمي جيرتا بوليسا كيجي والغافتا غيا سوال غافتون انجرتو يا ربي اتديروت يا بهاي ملي ابان المويادتو المون ابيادتو يا يود المجرم يچو وري بدي وجتن كن جالتن لو يفتدي يچون افباسو جالتني جان افرو من عذاب يوم اذن جچون ادب غيا سنير ببنيه يجون إلمان ومساتين يباسوا يجودا إلمان أما الدنيا رتلالي نما يتتقو
hinfeene ilmaan addunyaarra dura du'u kana achitti immoo ilmaanuma kana irraanfachiifti shiddaanii wasaahibatii jechuun haadha mana isaatiin wa akhiihi jechuun obboleessa isaatiin ibbaasuu jaalata wa fasiilatii allatii tu'wiihi jechuun gosa isaa ta isa maxxanfatte saniin jechuudha ila tu'wiihi jechuun ta isa qubsiiftee isa maxxanfattee isa guddifte san ammala gosa isaa saniin ibbaasuu barbaada waman fil ardi jamii'an namoota dachii keeysaa kana hundaan ifuruu jaalata ثم ينجيه يجون إيجانا ربين سنجا باسو في رجي ينجيه يجون نجا يتباسو عذاب آخرة سندرا نجا باسو جالة لا إلى قرصا هندخ النافته قصصا هندخ النافته نموت دشي غيزاتنا هند بكيسا خنّه إفما نجا بو جالة وياسن كلا يجون ميت أجاياجي إنها يجون يبدي جهنم سون إنها يجون كساد بيو خيسا جبوني أسوينه haantun damiira qissaa janiini innaa jechuun dubbii yoo sirritti keessa gabbuune bar wantumaatu hamtuudha lafaaje ibidda belbeltuu jiraa barjeema rabbiillah wanni inni katitti rakkatuuf maali ibidda san arkeeti lafaa jechi jiru eeysarraa dhufe dhiiroo maakuuzu mina talazzii jan talazzii jechuun attalahubu belbeluu ibiddi laal amma kanatti arraba baasee deemuu sanii nazzaa'atan jechuun buttuu haala taateen lishawaa jechuun sammuu namaa tana qabdee butte jechuudha as qabdeetuma fittichi fuuti akkuma beeyladaan hoggaaniif nyaata tokko nyaattu maal gooti moggaa takka qabattee achiin fitti as buttee akkasin nyaatti ibiddi jahannamiis akkasin nama butti nazzaa'ataniin buttuu lishawaa jechuun sammuu namaa surrii namaa tana butte jechaadha ilma namaa keessaa bakki jabduun eessa mataa kanalleef kabajaan kennitu jechaadha bakka Hayila Sillaaseen maal jedhan gaafa dura aboo kitaabni isin deemtaniin kun biyyatiyya sanan dubbatu jeejan biyya teetan baanta jennaan bahay biyya shawaa tanam in dubbatu jennaan ni dubbata jeen bakaanii qaba nazzaa'atan lishawaa jee kunooyi Allah aboo ifuma baasu jee malee dubbatu wayii shawaa dubbatu jira dhiiroo warra azaabaatii bacinaa tokkoon itti mujjireesuma obiitii ta'e azaaba jechuudha nazzaa'atan jechuun buttuu lishawaa jechuun sammuu namaa kana butti tad'uu jechuun ni yaamtifitti man adbara jechuun nama amantiirraa garagale watawallaa jechuun nama didee amantiitti duuda gale jechaadha adbaraa fi tawallaa wooma takka immoo garuu immoo namtichi kun didinsa keessa itti fufuu garsiise jechuudha yeroo lamatti deebuun isaa wajamaa jechuun addunyaa ka wali qabe fa'oowaa jechuun ka ol kaayate jechuudha seef godhate laalamma bakka isii kaayu hunda bakka balaan irran geenye jee ol kaayate innal insaana ilmi namaa kun khuliqa jechuun ni uumame haluu'an jechuun bololaa haala ta'een uumamee jaan ilmi namaa bolola qaba mee bololaa ta'uun sun akkami dhiiroo akka armaa gadii kanaa jaan mufassirtoonni ayatuma boodera dhuftu tanaatu haluu'aa san fassaree jaan idaa massahu sharru jechuun yeroo hamtuun isa tuyte jazuu'an jechuun obsa dhabaa jaan ilmi namaa وإذا مسه الخير يجو يرو أمتون إساتويت يرو طلتون إساتويت ربي فياخ النفي الدنيا تبلسه منوع يجون أوركتا تايل من ما قرقودا يجورا أكنا خنو أومان المنما ونتون جرتي طبيعي المنما تيجورا حلوع يجون نمو بفتنك أبو جانين إلا المسلين يجو ورا صلاة ملئ ورا صلاة مو بفتنا أنكبو الذين هم مثان سنو على صلاة دائمون warra salaata isaanii itti fufan san malee jechuudha daa'imuunaan itti fufaa warra hojjetan warri moo takka salaatee jidduu dhidhiisu jaruma duraa kan jala seena walladhiina fi amwaalihim warreen ammaasis qabeenya isaanii keessatti haqqun maaluum jechuun haqni beekamaa ta'e jiru malee lisaa'ili nama kadhatee fi wal mahruum kan kadhatiniifis jechuu bakka qabeenya isaanii namni kadhatees harkata kan kadhatiniis sirri isaaniitii fi ollaan isaa hunditti fayyadamaadha barammaa والذين يصدقون يجون يتاوروا قومسا بيوم الدين يجون قيا قلتاسا وردوا قومسا والذين هم يتانسون من عذاب ربهم مشفقون أدب ربي ثاني راور صداتني إن عذاب ربهم أدب ربي ثاني غير مأمون أمنا ما دامتي بكالا وان في الرامن تيسوم إبادة وجدتو صداتو مقفدة أمنا ما دامتي والذين هم إسان أما لفروجهم يجون قام سالتاني حافظوا ورطيفة سماليدا إلا على زواجهم جتون هذا من ثاني رتمله وما ملكت إيمانهم جتو يخي وان قبروت الأنفاس ثاني جل جرو رتمله جتورا
malakat jechuun dhuunfa imaanum jechuun harki isaanii dhuunfatte malee fa'innahum isaan kun ghayru maluumiin kanarratti immoo komatamoo miti jechuudha. haadha mana isaaniitii fi gabroota isaanii irratti komatamoo miti. faman ibtagaa immoo namni barbaade waraa dhaalika jechuun kana achitti haadha manaatii fi gabra isaa malee wilii qaama saalasaatiin waan biraa namni barbaade faulaa'ika humul aaduun isaan sun isaanuma warri daangaa dabre jemma rabbiin. Saniifuu tatana achi haraamii jechuudha. Edaanuu harka fayyadamnee isparmiis irraa baasuun haraamii jechuu kannaa janaa inni kuni ulamaa'onni asirraa fudhannee jaanii haraam godhan jechuudha. Walladhiina hum isaan sun ulii amaanaatiim amaanaa namni isaan bira kaayatee fi wa'ahdiim jechuun waadaa isaanii raa'uuna jechuun ka eeggatan san malee jechuudha. Amaanaa isaaniitii fi baallama yookiin addii namaa seenan san raa'uunaan ka eeggatan malee amaanaa tarabbiitii fi tanamaati asuma jala naqimeegaa. Walladhiina hum isaan sunuu maasii bishaadaatiin ragaa isaaniitiin qaa'imuuna jechuun ka dhaabbatan malee je yeroo ragaa baan sirrumatti waan harkan ka ragaa baan san. Walladhiina hum alaa salaatiim isaan sunuu salaata isaanii irratti yuhaafizuun warra tikfatan malee jechuudha. Amma reefuhu daa'imuuna je dawaamaaf yeroo irratti ifachuun hin kennuu jansun kun imma inumaa ulaa zuuriis yerumaan salaatan asriis yeroo ishaa'ii salaata hunda yeruma saatti jechaadha. Ulaa'ika isaan akkasiisun fi jannaatiin mukramuun jannata san keessatti mukramuunaan kabajaman. Famaa lilladhiina kafaruu warri kafre kanaaf maalumaa ta'esa je marabbiin gaafate. Famaa lilladhiina kafaruu je warra kafre kanaaf maalumaatu ta'e maal tamme qibalaka jechuun kara kee kana muuti'iinaan kan oriyaan kafirtoonni maalum harkatee akkan si jala fiiga dhiiroo je gara kee oriyani anil yamiin jechuun mirgaa fi waan shimaali bitaa iziina jechuun guutanii baay'inaan ammalaa mirgaa fi bitaa ergamaa kana guutanii dogoggora ergamaa jala barbaadu deemalaa jarrimmaa dhugaa san fudhachuuf hin deemani ergamaa kana waan nuti feenu yoo dubbate jechuu eeguu fi gamaa gamanaan guutanii jiran jechuudha. Amma maaliif akkanatti jala oriyaan ayatma'u jechuun sani kajeelaa je kullumri minhum jechuun cufti nama isaan irraa ta'eetu ayyudukala jechuun seensifamuu jannata na'iim ooyiruu qananii san seensifamuu kajeelaasa hin arkanii kam kallaa jechuun dhagay lakkii innaa khalaqnaahum jechuun nuti isaan ni uumne mimmaa ya'lamuun waan isaan beekan san irraa uumne barje marabbiin ila bishaan fokkataa san irraa uumne akkanumatti gaaraantii jannataan seenan eeysa harkatan qulqullina yoo hojjetan malee harkatan jechuudha. Falaa uqsimu jechuun kakadhe birabbil mashaariqi jechuun rabbii baha hundaatii fi wal maghaaribi jechuun rabbii lixa hundaatiin kakadhe je waan bahuu fi waan seenu kana baay'ee jan aduu fi ji'a qofa odoon ta'in urjiileen adda addaatii jirti. Innaa laqaadiruuna nuti ni dandeenya maal alaa nu baddila jijjiiruu irratti khayran minhum jechuun nama isaan irra caalu jijjiirree isaan kana lafarraa dhabamsiisuu irratti wamaa naanu bimasbuuqiinaan nuti dadhabsiifamoo miti nuti injifatamoo miti waan nu hojjanna jenne innaa kunnaa faa'iliinaan nuti hojjatoo taane jabaqaa fadaruum isaan kanatti dhiisi yaquuduu jechuun haa seenaniitti dhiisi je wayalaabuu jechuun haa taphataniitti dhiisi hattaa yulaaquu hanga qunnamanitti yoomoomu alladhii yuwaaduun guyyaa isaanii kan waadaa godhaman san hanga qunnamanitti yooma yakhrujuuna jechuun guyyaa baansan minal ajdaati jechuun qabroota isaaniirraa siraa'an jechuun saffisaan yookiin arifannaadhaan guyyaa baansan kaannahum jechuun isaan ni fakkaatan ilaa nusubi yuufiduun gara taabotaa yuufiduuna jechuun ka oofaman gara baandiraa yookiin nusub jechuun alaabaa jennee fasaruu dandeenyaa jan nusub jechuun dhagaa silaa waa bira qalansan dhagaa qodhaa adda addaa fidanii qalaniifsan ilaa nusubiin jechuun gara taabota yuufiduuna jechuun ka oofaman akka waan gara sanii deeffamanii fakkaatan namni hundinuu quban qabu jechuudha. Haashiyatan jechuun sodaatu wala taateen absaaruum jechuun ijji isaanii taraaquum jechuun isaan ni haguugdi zillatun salphinni fuula isaanii irraa mul'ate jechuudha. Amma dhugaa nusuf jechuun taabota mee jarri hoggaa taabotatti garagalee hoggaa amma mataskaanii yookiin chaarchitti fuulachi deebi'an akka isaan godhatan laa ilaama. Akkas godhachuu taan guyyaa qiyamaati zaalikal yawmul ladhii kaanuu yu'aduun guyyaan sun guyyaa isaa waadaa godhaman san jenna.